hordoftootaaf kabajamtoota Jalduu miidiyaa waan anaa dhufuu nagaan dhuftan siniin jecha aralee viidiyoo barbaachisaadha yaadi tokko siniif qabadhee dhufeeti jira. Innis maalidha? Akkuma argaa jirru iddoo kana abaawutii jalatti iddoo kanatti chaanaala lammaffaa haala kamiin akka teechisnu laallee jira. Viidiyoon hojjetameetii jira jechuudha. Pileeyiliistii jala seenuudhaan barnoota yuutuubii kan jedhurra isarra seenuudhaan argachuu ni dandeessu jechuudha. Akkaataa kamiin akka chaanaala lammaffaa achirratti teechisuu dandeenyu kan jedhu jechuudha. Viidiyoon har'aa isiniif qabadhee dhufee haala kamiin wantoota fayyadamnu fakkeenyaaf yuutuubii, feesbuukii, tiiktookii, teelegiraamii, waatsaappii ta'uu danda'a. Wantoota kana akkamiin as finnee teechisna, liinkii isaa akkamiin as finnee teechisna kan jedhudha. Faayidaa isaa maalidha? Namni fakkeenyaaf teelegiraamii keenya irra seenuu yoo barbaade yookiin immoo feesbuukii keenyas ta'uu danda'a, tiiktookii keenyallee irra ta'uu danda'a. Haala salphaa ta'een irra tuquudhaan iddoo kanatti yeroo teechisnu jechuudha. Irra tuquudhaan gara san dhaquu danda'u jechuudha. Odoo maqaa keenya sarchiin goone, osoo maqaa keenya nuun gaafanne, osoo waa takka illee sarchiin goone irra tuquudhaan bakka sana dhaquu ni danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf amma kun chaanaala lammaffaadhaan as teechise kana. Chaanaala lammaffaa sana amma dhaqee maqaa sana sarchi godhu asumarraa yoon tuqee chaanaalii kiyya tokkoffaa jala galee yoon chaanaala lammaffaa sanarra liinkisaarra yoon tuqee haala kanaan chaanaalii isa lammaffaarra na seensisa jechuudha. Haala salphaa ta'een. Kanaafiyyuu faayidaa isaa kanadha jechuudha. Namni fakkeenyaaf feesbuukii kiyyarra galuu yoo barbaade asuma dhufee tuqa jechuudha. Teelegiraamii kiyyarras akkasuma tiiktookirrallee akkasuma jechuudha. Inni guddaan inni jechuu barbaade tokko haala kamiin as finnee teechisna kan jedhudha. Amma iddoo kanatti akkuma argaa jirtan abaawutii jaladha kuni. Sagandi chaanaalaan jedhu qofadha. Asirra taa'ee kan jiru jechuudha. Amma iddoo kanatti feesbuukii, liinkii tiiktookii iddoo kanatti dabaluu barbaada jechuudha. Haala kamiin itti daballaa kan jedhu waliin kaalinaallu ta'a. Kiroomii keessa seenna. Kiroomii keenya keessa jechuudha kuni. Chaanaal daashboordaan jedhu kiroomii istiidiyoo keessa yookiin immoo guugil kiroomii keessadha kun jechuudha. Gizee seentanii duubatti deebi'uu isin argisiise. www.com jennee seena jechuudha. Haala kanaan erga seenne booda piroofaayiliin keenya iddoo kanatti ni dhufti. Isarra gad tuqna jechuudha. YouTube studio kan jedhu irra tuqna jechuudha. Haala kanaan erga nu dhufee isa duraa kanarra yoo tuqne jala kanatti milkiin YouTube aneeksii hin qabne dhufti. Ishiirra yoo tuqne continue studio gara kiroomii keessa nu seensisa yookiin immoo Google kiroomii keessa nu seensisa jechuudha. Haala kanaan erga kiroomii keessa nu seensisee booda wantoota as jiran kana keessa in mul'atadheen yaada. Milikita doolaaraa gadi kan jiru customizationan jedhu kana tuquudhaan seenne jechuudha. Liinkii feesbuukii sana teechisuudhaaf akkasumallee liinkii teelegiraamis ta'uu danda'a. Wantoota sadan kana keessa beezik infoon jedhu irra seenna. Haala sanaan erga seenne booda iddoo kanatti akkuma beekamu liinkii chaanaala keenya handilii minaamin bootatti teechisne akkasumallee boota diskiripshiniitti barreessinedha kuni. Gara gadii kanatti gad dhuftanii kuni liinkii chaanaala isa lammaffaa as teechisedha jechuudha. Akkuma isinitti mul'atu kun chaanaala lammaffaati. Liinkii isaa immoo kana jechuudha. Akkuma dura jedhee ture. Amma asitti maalan gochuu barbaade liinkii feesbuukii teechisuu barbaade waan ta'eef add link kan jedhu kanan tuqa jechuudha. Isa dura garuu liinkii feesbuukii keessan dhaxxanii koppii godhattu. Koppii godhachuu qabdu waan ta'eef jechuudha. Piroofaayilii kiyya seena jechuudha liinkii kiyya. Asiin tuqaa sadan kanan jira. Tuqaa sadan kanarra yoo tuqe akkuma argitan iddoo kanatti liinkii feesbuukii yookiin liinkii piroofaayilii kiyya ni jira. Koppii godhadhee qabadha. As keessa nan ba'a. Iddoo kanan dhufa.
add link kan jedhuun jira. Facebook jedhee tanan barreessa jechuudha. Capital yoo ta'e baadhan jira. Okay. Haala kanaan ergan Facebook jedhee barreessee as dhufeen linkii copy godhe sana paste godha jechuudha. Haala kanaan paste godheera linkii Facebook kiyyaa jechuudha. Isa booda gubbaa kana dhufuudhaan publishing godha jechuudha. Akka dhaqee achi naa taa'u. Dursee maqaa barreessa, maqaa Facebook jedhee too'i. Isa booda linkii teechisaa. Isa booda publishing godha jechuudha. Amma YouTube jala dhaqee osoo ilaalee Facebookin linkii isaa achi ni ta'a jechuudha. Akkasumallee linkii kabiraas ta'uu danda'a, kan TikTok ta'uu danda'a. Iddoo kana add goona. Callisneetuma add link kan jedhu tuuna TikTok jennee barreessinaa sitti jechuudha. Okay, link isaaf duun qaba. Linkii TikTok kiyya jechuudha. ኦሮሚያ ውስጥ በኦሮምኛ ቋንቋ ፕሮፋይል keenya irra erga seenne booda iddoo kana edit profile an jedhu ni jira. Isarra seenne, isarra yoo seenne linkii TikTok keenya kanadha copy godhannee qabana jechuudha. Isa booda gara linkii TikTok keenya erga copy godhannee dhufnee booda maal goona asumarra add link kan jedhu ni jira. Iddoo kanatti linkii sana qabannee dhufnee sana paste goona. Linkii TikTok keenya jechuudha. Iddoo kanatti immoo TikTok jennee barreessina jechuudha. Akkasinitti mul'atutti TikTok jennee barreeffannaa asitti. Okay. Haala kanaan erga TikTok jennee haala kanaan erga barreessinee booda xiqqoo ishee duubatti siqsuudhaan amma linkii TikTok keenya teechisneerra maqaa isaa barreessinee Facebook illee akkasuma teechisnee linkii Facebook keenya teechisnee jirra. Channel lammaffaa illee akkasuma linkii isaas akkasuma haala kanaan itti daddabaluu ni dandeessu jechuudha. Add link kan jedhu kan xiqqoodhaan jechuudha. Yoo barbaadan immoo malikata delete kan xiqqoodhaan delete gochuu ni dandeessu jechuudha. Asirra dhufnee haala kanaan erga teechisnee booda linkii barbaannu as erga finnee teechisnee booda dirqama publish gochuu qabna jechuudha. Akka dhaqee chaanaalii keenya abaawutii jala taa'uuf jechuudha. Haala kanaan erga publish goonee booda jijjiirama jiru abaawutii jala dhaqnee ilaalla jechuudha. Okay, abaawutii jala seenuudhaan wantoonni nuti barbaadu dhufanii taa'uu isaanii ilaalla jechuudha. Dhufaniiti jira. Linkii Facebook fi linkii TikTok dha nuti kan itti idaanii jechuudha. Channel lammaffaa illee duruma ture waan ta'eef isaan kan lamaan hamma itti idaane haala kanaan dhufanii nu ta'aniiti jiru jechuudha. Abaawutii jalatti haala kanaan wantoota qabdan social media garaagaraatti fayyadamtan TikTok ta'uu danda'a, Facebook, WhatsApp, Telegram